Warroota rifeensi kan keessan gabaabaa ta'e akkasuma immoo qarda addaa kan hin margine ta'e jechuudha. Egaa akkasuma rifeensa kan keessan haphii kan ta'e haala kamiin rifeensa bareedaa fi akkasuma rifeensa dheeraa halluu bareedaa kan qabu kan hedduu lasallasu kan namatti tolu gochuu dandeenya. Rifeensa keenya haala kamiin kunuunfannaa kan jedhudha jechuudha. Viidiyoon anarra qabadhee dhufe. Egaa rifeensi kan keenya qajjisa bareedaa akka qabaatu fi akkasuma rifeensa lasallasii fi rifeensa baay'atee hedduu kan namatti tolu akka nuuf ta'uudhaaf maal fayyadamuu qabna kan jedhudha viidiyoon kan kuwarra hanga xumura viidiyoo hiyyaatti akka wajjin turtan abdiin isinirraa qaba. Egaati wantoota mana keenya keessatti argannu wanta lama sadeen caalleerraa hojjennee rifeensa kan keenya haala kamiin kunuunfachuu dandeenya mana kan keenya keessatti baasee tokko sun baasin akkasuma kireemii adda addaa zayitii adda addaa faarmaasii yookiin immoo suuqii suuparmaarkeetii soorraa son bitin wantoota mana keessatti argannu irraa akkamittiin hojjechuu dandeenya kan jedhudha viidiyoon kan koo. Egaati hanga xumura viidiyoo hiyyaatitti akka wajjin turtan abdii guutuun isinirraa qaba. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo lafa bakka jirtan hundumaa isiniif haa baay'atu. Ani nagaa koodha isinillee kan nagaa tan abdii guutuun qaba. Warroonni haaraa gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Akkasuma warroonni YouTube kiyya subscribe godhin subscribe gochuudhaan like gochuudhaan akkasuma subscribe erga gootaniin booda mallattoo bilbilaa kan fakkaatu tuquudhaan on taasisan isiniin jedha. Egaati gamanumaan gara akkamittiin akka hojjennu maal akka nu barbaachisu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Egaati wanti nu barbaachisanii vaaziliinii oriijinaalii fi akkasuma shunkurtii jechuudha. Yeroo hedduu shunkurtii hojjedhetan hin jira hundumti keessan akkuma beektanu warroonni haaraa taatan immoo profaayilii jala seenuudhaan viidiyoo hedduu inni jiran argattu jedhetan ni yaada. Egaati shunkurtii tokkoo fi vaaziliiniidha wantoonni nu barbaachisanirra. Shunkurtii haala kanaan ni faana immoo maashinii xiqqoo itti daakamu qabaatan maashinii itti daakuu ni dandeessuun isiniin jedha. Egaati ani maashinii itti daakamu waan hin qabneef haala kanaan hin faaqa jechuudha. Egaati isa kana kan faaqnu akka bishaan isaa keessaa nu bahuudhaaf jechuudha. Shunkurtii tokko erga faaqneetii booda walitti deebina jechuudha. Egaati shunkurtiin ani qopheeffadhe baay'ee guddaa waan ta'eedhaaf hanga nama barbaachisu ol ta'ee jira waan ta'eef egaati kanarraa feenaan isaa ani kan faaqee akkuma asirratti argaa jirtan kanaadha jechuudha. Gimmaasha shunkurtii yookiin immoo shunkurtii xiqqoo tokko irraa jechuudha. Egaati bishaan isaa akkuma argitan kana keessaa nuuf bahee jira. Isa kana immoo keessaa dhimbiibuudhaan haala kamiin vaaziliinii wajjiniin fayyadamuu dandeenya haala kamiin vaaziliiniidhaan walitti maknee fayyadamuu dandeenya kan jedhudha jechuudha viidiyoon kan kuwarra. Egaati vaaziliin rifeensa dheeressuudhaaf hedduu akka nu gargaaru hundumti keenya iyyuu kan beeknu isa yeroo hedduu namoonni nyaaraaf fayyadamu jechuudha. Nyaara ijaatiif hedduu dheeressa kan jedhamee beekamudha jechuudha. Egaati rifeensa keenya foo akkamittiin fayyadamna vaaziliinii haala sanii yoo dibanne nuuf ta'uu danda'an jedhu. Egaati vaaziliiniin akkuma beekan hedduullee akka kireemii miti ni jajjabaata xiqqoo isaa rifeensa keenyaaf akkas dibachuu waan nuuf hin mijanneef shunkurtiidhaan bishaan shunkurtii walitti maknee yoo dibanne shunkurtiin tokkoffaa rifeensa keenya saffisaan akka nu dheeratu akkasuma immoo rifeensa haphii ta'e akka baay'atuuf hedduu nu gargaara jechuudha. Egaati kana lamaan bakka tokkotti fayyadamuudhaaf akkamittiin fayyadamna kan jedhudha jechuudha viidiyoon kan koo har'a. Egaati hanga xumura viidiyoo kiyyaatti akka wajjin turtan abdiin isinirraa qaba. Shunkurtii keenya bishaan erga keessaa dhimbiibneetii booda haala kanaan keessaa dhimbiibnee bishaan isaa guutummaan guutuutti erga keessaa baasnee booda isa kana ni ganna jechuudha. Maaliif rifeensa keenyaaf nu fayyadu haala sanii yoo dibanne rifeensa keenya keessatti waan hafuuf booda filameellee keessaa nuuf hin bahu waan ta'eedhaaf yoo dhimbiibnu bishaan duwwaa maxallala baay'ee dhiphoo ta'e yookiin immoo carqii dhimbiibuu qabaanna jechuudha. Bishaan argaa jirtan bishaan shunkurtii isinitti mul'ata jedhee yaada qulqulluudha jechuudha. Bishaan duwwaadha uma tokko hin qabu. Egaati vaaziliinii isa kana nu barbaachisa jechuudha. Asirratti argitan jedhetan yaada. Vaaziliiniin jira. Vaaziliinii gosoota hedduutu jira garuuyyuu oriijinaalii ta'uu qaba jechuudha. Vaaziliiniin nu fayyadamnu suni kun immoo jeelillee of keessaa qaba jechuudha. Egaati vaaziliinii nuti fayyadamnu oriijinaalii ta'uu qabaata. Vaaziliinii gosoota hedduu jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Maqaa vaaziliinii kan ta'e garuu gosa hedduutu jira. Egaa maankaa lama itti goona jechuudha. Vaaziliinii maankaa lama haala kanaan itti daballa jechuudha bishaan shunkurtii qopheeffanne sanatti.
Erga vaaziliinii keenya bishaan shunkurtii kan keenyatti daballeetii booda bishaan shunkurtii fi vaaziliiniin tasuma wal fudhachuu hin danda'an. Vaaziliinii illee adduma isaa ta'a, bishaan shunkurtii illee adduma ta'a, wal fudhachuu waan hin dandeenyeef kun lamaan bakka tokkotti akka nu bulbulaman yookiin immoo akka wal fudhatanii akka zayitii nuuf ta'an maal gochuu dandeenya? Bishaan ho'aa yookiin bishaan ho'aa warroon hin qabdan bishaan ho'aa keessa gootanii sa'aatii dheeraadhaaf yoo tursiistan walitti bulbulamuu danda'an. Garuu sa'aatii dheeraa eeguu waan hin dandeenyeef abidda irratti haala kanaan ho'isa jechuudha. Bishaan biradisitti naquudhaan akkasuma erga bishaan itti naqnee booda haala kanaan ho'isuu dandeenya jechuudha. Bishaan biraa akka ittiin jalaan amma eeggachaa haala kanaan lamaan isaa akka walitti bulbulaman gochuu dandeenya jechuudha abidda irratti. Akkuma argitan kana bulbulamee jira jechuudha. Baay'ee wal fudhachaatii jira. Egaati haala kana warraasuudhaan guutummaan guutuutti akka nu bulbulamee bishaan ta'u gochuu qabna jechuudha. Hanga xiqqoo xiqqoo keessatti hafeetu jira jechuudha. Amma egaati guutummaan guutuutti akka bulbulamee bishaan nu ta'utti ni eegna jechuudha. Isinitti mul'ata yoo ta'e bulbulamee jira. Amma galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaati haala kanaan erga bulbultanidha booda guutummaan guutuutti akka bishaan erga ta'e booda abidda irra baasuudhaan lafa kaa'uudhaan sana booda gara rifeensa keenya dibachuutti deemna jechuudha. Egaati irraa baasnee lafa keenyatii jira. Baay'ee bulbulameetii jira. Bishaan shunkurtii fakkaata jechuudha. Vaaziliinii waan qabu yoo hin fakkaatu. Egaati erga haala kanaan bulbulamuu qaba jechuudha. Dirqama maaliif shunkurtii fi bishaan vaaziliiniin bulbulame yoo wal fudhate rifeensa keenya guutummaan guutuutti maasaaj gochuudhaaf akka nutti mijatu, akkasuma immoo iddoo gimmaasha ga'e iddoo gimmaasha akka namni guutummaan guutuutti akka rifeensa keenya waliin gaanuudhaaf nu gargaara jechuudha. Haala kanaan yoo bulbulle sana booda meeshaa itti naqattan yookiin immoo warroonni harka kan keessaniin dibattan illee garuu osoo harkaan ta'uu baate wanta akka jibrii adii, carqii qulqulluu, wantoota akkasiitiin cuubaa rifeensa kan keessan jala isaa jechuudha. Buqqee rifeensa kan keessana haala saniin dibachuudha jechuudha. Keessa rifeensa kan keessanii erga dibattaniiti booda sirriitti maasaaj gochuudhaan asirratti ni argitan jedhee yaada. Carqii qulqulluu qopheeffadheetiin jira. Warroonni carqii qulqulluu hin qabne immoo harka keessan tuqaa dibachuu hin dandeessanii. Akkasuma osoo carqiidhaan yookiin immoo sooftiidhaan dibattanii, sooftiin garuu ofitti xuuxa waan ta'eedhaaf nu laafixa. Carqii qulqulluu qopheeffatanii carqiidhaan cuubaa rifeensa kan keessan addaan qoodaa jechuudha. Erga carqiidhaan cuubdanii booda rifeensa keessan addaan qoodanii keessa isaa dibattanii maasaaj gochuudhaan erga dibattaniitii booda isinitti argisiisuudhaaf jechuudha. Egaati carqiidhaan cuubne haala kanaan rifeensa keenya buqqeessaa jechuudha. Keessa isaa qarqara rifeensaa barbaachisaa miti. Maaliif rifeensi kan keenya kan margu gara jalaatii malee gubbaarraa miti jechuudha. Kanaaf iddoon nuti dibachuu qabnu buqqee rifeensa keenya keessa isaati jechuudha. Malee qarqara rifeensaa miti hin jedha. Keessa rifeensa keenya guutumaan guututti bishaaniin tuqnee haala kanaan tuqnee guutuma buqqee kan keenya dibachuutu nurraa eegamaa jechuudha. Malee rifeensa qarqara yookiin immoo yoo rifeensa guutuu dibachuu osoo hin taane buqqee rifeensa keenya duwwaa dibannaa jechuudha. Erga haala kanaan tuqnee buqqee rifeensa keenya guutumaan guututti dibannee waliin geenyetii booda yoo xiqqaate daqiiqaa tokkoof maasaaj gochuu qabna jechuudha. Rifeensa keenya sirriitti buqqee rifeensa keenya sirriitti maasaaj gochuudha qabaanna. Maaliif wanti nu dibanne sun gara keessatti akka gadi fudhatamuudhaaf sirriitti maasaaj erga goonetii booda rifeensa keenya hiinee sa'a tokkoof hin tursinna jechuudha. Beestaalinaan hiinee sa'a tokkoof hin tursinna. Sana booda erga sa'a tokko turre booda akkuma yeroo kaanii shaamboo fi koondishinarii keenyaan dhiqannaa jechuudha. Egaa viidiyoo kiyyaatti waan hojjetaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Warroon sabiskiraayib godhaa. Hanga viidiyoo lammataa tolti deemu turtii gaarii.